akkam jirtu ijoollee Oromoo waan tokko dubbachuun barbaada. Maal inni waan baay'ee hojjetamaa jira Oromiyaa keessatti waan adda addaa. Misooma mana waan akkasii hojjetamaa jira waan karaas maalis. Garuu Oromiyaa keessa guutuuf guutuu deemtee hojjechuu hin dandeessu. Rakkoon jira kaa. Waraana jira kaa. Asinis ijoollee dhumu achinis ijoollee dhumu. Daandis maalis deebistee hojjechuu dandeessa. Lubbuu nama garuu hin deebistu. Amma barbaadee miidiyaa namee qabaasitee hojjedhu deebistee hojjechuu hin dandeessu. Sanaaf iddoo baay'eetti amma waan hojjetamu jiru waan dursuu miti. Sadarkaa 7ffaa, sadarkaa 8ffaa, sadarkaa 100ffaati. Kan dursu tokkummaadha. Ogura kun ka'uu minaamin tokkummaa minaamin bakka tokko ta'uu qabna achiin boodeen irraanfatama. Tokkummaa akkamitti irraanfattu? Hacaaluun nan jaaladha yoo jettee tokkummaa kee jaalachuu qabda. Hacaaluun nan yaada yoo jettee tokkummaa kee yaadachuu qabda. Tokkummaa malee homaa gochuu hin dandeessanii. Waan takka illee hojjechuu hin dandeessanii tokkummaa malee. Kan hojjettes boruu hin bada. Rakkoo adda addaatiin hin bada. Rakkoo adda addaatiin hin dhuma. Sanaaf tokkummaa dursa. Ani hojii kan gadhiise sirba koo. Akka sirba koo dhageessanii miti yoo barbaadanii galaatii utuu irratti dileeti godha. Kan hojjedhee komantii irra jira. Gubbaas nan kaa'aa yoo barbaadanii akka barbaadanii garuu waliin nyaachuu dhiifnee wal nyaachuu, wal hammachuu dhiifnee wal hammachuu, wal gargaaruu dhiifnee wal gurguruu, waliif qooduu dhiifnee wal qooduu nurraan bareedu yaalkutu. Kan nu qoodu deemaachi hicii kan jedhee sirbee maaliif seetanii? Bakka ndee waggaa miliyoonaan jiraattanii amanuu qabdu, daftanii araaramuu qabdu. Maal inni guyyaa tokkollee jiraachuu hin barbaaddu. Boruu ganaa nan jiraadhaa jettee guyyaaddu waraana isaa ka'u maalis haa ka'u namni hin dhuma. Namni sana boruu yaadaa ture. Boruu barbaadaa ture. Araaramaa. Maa inni bakka waliigalaa Oromootu biyya bulchaa jira miti moo nama biraatu bulchaa jira. Bakka tokkummaa sababa malee waa'ee tokkummaa naasaa. Sababan barbaachisu. Waa'ee tokkummaa fi waa'ee Hacaaluu haasa'uufis maalis yeroonis maalis hin barbaachisu. Isiniif galee jira. Sanaaf tokkummaa. Wal qoqqooduu minaan achi deemaati wal qoqqooda iddoo barbaadaniiti. Ani Oromoon jedheen dhufe malee Arsii Wallaggaa Baalee minaamin Booranaa Shawaa Harargee Karrayyuu minaan Walloo miti. Faaraa kan nu jechisiisu namni akka keessanii. Taqqaroomtanittu. Oromoo oguu qaroomuu jara ta'uu barbaada. Oromoo baay'ee amala jara qabata oguu qaroomuu. Ani Oromoo jedhee kan dubbachaa jirus kan dhaabachaa jirus warri baadiyyaa jirtanii warri homaan beeku faaraa minaamin jettanii warri tuffatanii isaaniif dhaabachaa jira. Oromollee Oromoo tuffata. Anis warra tuffatamanii keessa. Warra baadiyyaa warra homaan beekne warra ayyaana isaanii bulanii warra uumamaa isaanii bulanii malee kan kee qaroomina dhiisanii kan biyya alaas kan biyya kanas qaroomina kee bareecheen beeka. Waan iddoo hojjechuun barbaada Oromoodhaaf nan hojjedha. Ganaa. Har'ammoo imeelii wayinaaf qaqqabee jira. Namoota 1000 minamna keessatti namoota 7 akkasitti filatamanii jiru. Isaan keessatti ana isa tokko. Aidiyaaf qofa dorgome gara doolaara 30,000 jechuudha. Maalinni waan sana kan guyyaatiin isinitti himaa jiru. Kantiibaa Adaanech Abeebees Dr. Abiyyis warri hojjechiisaa jiran miti magaalaa babbareechuu fi paarkii fa'aa biyya alaatiinis fidanii hojjechiisaniiru miti warri biyya alaa moo aanafaa barbaadu. Kun immoo ni beektu kan jalqabaa koo miti ogummoo jechuudha waa'ee addunyaa sadarkaa kooti. Dirqama hunda beeku qaba amma sadarkaa isaatii beeka hundumtaan isaa amma sadarkaa koo nan beeka Oromoodhaaf jedhee malee. Isiniif galee jira miti. Maalinni wanta sana kamuu magaalaa babbareechuu fi daandiinis maaliinis suuraa erganii waan kanarratti maaltu hojjetamuu qaba kan jedhutiin environment and magaalaa babbareechuudhaan moondiduu imeelinaaf dhufee jira. Galata Rabbii maallaqa sanas amma
guyyaa lama qofan egaa maallaqa sana siyoomwe maallaqa sana irratti dabaladhe waan Oromoodhaaf hojjechuun hojjedha malee anaaf waan bira haaraa miti. Kanan godha sana dhiisaanii warra biyyaadhaatu na gargaara. Yaadil gargaaruu qabna ምናምን akkas jettu ምናምን dhiisii baak jechuun warra humna qabdanii jirtus warra namna hin qabnes jabaadhu kan jettanis jiru. Ani jabaadhu kan baadiyyaatu ayyaana koo sirreessa. Tizim la diaspora ምናምን waan biraa yoon godhaan jedhee waraana faan deeggaraa ምናምን jedhee na ergitu. Waan baay'ee gootu garuu tokkummaa Oromiyaa ምናምን dhaloota haaraa irratti waan hojjedhu natu beeka. Amma mo'eera hojjedheen isin ifan agarsiisa. Ani waan hunda kan barbaadu Oromoodhaaf hojjechuu malee anaaf miti. Isinif galee jira. Kanaaf tokkummaa sirba kanas kan gadhiise tokkummaa keessantu dursaa jedhee yeroo kenneen hojjedhe malee waan hedduu hojjechuu hin danda'a. Garuu aayidiyaa yaada bira hojjechuu hin danda'u tokkummaatiin malee kan dursu isa. Malee koomeediis maalis hojjechuu hin danda'a. Eenyuun gargaaree miti kan hojjedhu qofumaa ko. Ani Oromiyaa keessatti maal hojjedheen beeka. Waltajjii maalii warra miidiyaa faa sagantaa ayyaana waan hundumtu aartiis paarkiis ምናምን አንድነት ፓርክ ብጥርሴ magaalaas maalis maal hojjedheen beeka. Oggoo Habashaan bira jiru Oromiyaa keessatti naanneen hojjedhe iddoo biraatti isaan faana oggoo jiru. Oromiyaa bira garuu maal hojjedheen beeka. Akkisiin dhaga'u achi deemiti mana Habashaa deeggarii. Errofa maalfa kadeessa warri gamanii maal jedhanii ammas deebi'anii bosona keessa galanii warri Oromoodhaaf bu'aa tokko hin qabne hunda jechuun miti garuu warra bu'aa takka illee hin qabne akkuma kaleessa waan aarsaa guddaa kaffalee har'a ganaa of faarsaa. Ganaa of tula. Ganaa isatu namni sisa faarsa. Kaleessa yaadadha. Kaleessa yaadachuu qabdanii. Mootummaa qeerroo faana walgayii taa'uu qaba. Walgayii amma araara kanaaf araara paartiilee lamaan kanaaf ummatatu daanyaa ta'uu qaba. Ummatatu wabii ta'uu qaba. Maaliif isaan lachuu ummataaf hojjetu malee maaliif isin nama 3-4 taatanii walgayii teessu? Kun ikkoo waa'ee ummataati. Qeerroo faana qeerroo yaada baay'ee qaba. Waan baadiyyaa dhalatee fi waan amma qansara hojjechaa jiruuf miti midhame sammuu qaba. Sanaafi qeerroo faana mootummaa walgayii taa'uu qaba. Jechaan koo sirrii miti waan takka iyyuu naan galchu sirriidhaanaaf nama ani of beekuti ganaani sadarkaa kana miti kan jiru. Kanaafi tokkummaa yeroo hunda tokkummaa. Sirba koo dhagaa sirriitti ilaalaa yoo barbaaddanis yoo jaalattanis yoo sabiskiraayib minaan sanaaf miti akka barbaaddan.